Waggoota 29 darbaniif magaalaa Finfinnee keessatti qubee afaan Oromoo barsiisuun dhaloonni akka afaansaa eenyummaa seenaaf duudhaa uummata isaa beekuu fi guddifatuuf kaayyeffatanii kan hojjechaa turanii fi ammallee itti fufanii jiran ta'uu dubbatu. Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa Ciibsaa bara 1985 irraa eegalanii qofaa isaanii cichoominaan barsiisaa turan obbo Tafarraan amma maanguddoo waggaa 70 oliiti. Of beekuun qabsoo guddaa gaafataa kan jedhan obbo Tafarraan waggaa 29 dura uummata Oromoo qubeen waliin beekne namoota umuriin gurguddaa magaalaa Finfinnee keessaa walitti qabanii barsiisuu akka eegalan dubbatu. Egaa nama akkamiitii barsiiftanii kan jedhu gabaabsee injiinaroota, doktoroota, abbootii seeraa hangammaatti namooti akkasiin barsiisa. Amlee kun na cimsaa jiru. Jabaadhu barsiisota namooti barataniidha ijoollee miti. Afaanan barsiisu qubeen Tafarraa Yuudam dhaabi naan jedhu ijoollee kashalabboota natti ergu haasumaa qabee naannoon kun hunduu naa barsiisu dhukadheen galaa barattoota kootu asiin naga'a. Egaa bifa kanaatiin yeroon itti fufu warri nan barsiisu namooti cimoo waan ta'aniif deeggarsa guddaa naaf godhu amma tokko jabaadhu ilaa waan gaarii harkaa qabda jedhu na jabeessu hamlee koo. Maanguddoon kun waggoottan barsiisuun dabarsan kana keessatti bu'aa bayii guddaa keessa akka darbanii fi tajaajila kana kaffaltii malee bilisaan kennaa akka turan dubbatu. Ani ijoollummaan kootii qabee waa'ee saba kootii kana baay'ee nyuun jedha tan dhiphadha. Egaa hojii irratti oolee maalan barbaada kana caala qabsoonoo kana caalu hin jiru. Kan abbootiin keenya du'an kan waggaa 11 hidhaman kan akka Furgaasaa Boruu anu bukkeettanis waggaa 6 hidhaman jiru. Kanan jedhuun fufee irratti du'ee ani yoonan gahan jenne kin waggaa 30 keessa hin jira tolan barsi. Akaakuun barnoota isaan ittiin leenjifaman barnoota akkaawuntiingii ta'uu kan ibsanii fi qubee muka jalattan baradhe jedhan Oromoota afaanii fi aadaa isaanii hin baratin kumaatamaan lakkaawaman Finfinnee keessatti barsiisuu isaaniitiin gammachuu guddaa akka qabanis dubbatu. Keessumaa dhaloonni qubee magaalaa Finfinnee keessa jiran carraa afaan isaanii baratan argachuunis gammachuu guddaa natti horiiraa jedhu. Baay'een gammada. Afaan ittiin dubbachuu saalfatan magaalaa Finfinnee maqaa ofii of jijjiiran eenyummaa isaanii uummanni keenya seenaa bal'aa kan qabu kan uummanni keenya afaan bal'aa kan qabu kan ardii Afrikaa keessatti sadarkaa lammaffaa irratti kan lakkaa'amu kan Hausaa kan jedhamu taanee afaan Oromooti jedhamee kan sabni bal'aan ittiin haasa'amu ittiin saalfatan kan. Of dhoksan innaa afaan Oromoo na barsiisi na karaadhumaan na deebisisa. Kana caala maalan gammadan qabsoon abbootiin keenya lafeen isaanii jecca. Qabsoon afaan Oromoo kana jedhamee kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ilimuu Qilxuu, Maammoo Mazabbal fakkaatan. Wareega anu fuuldurattis meeqatu wareega meeqatu cacca. Kun har'annaa hojiirra oolee magaalaa Finfinnee keessatti kana argu nan gammadaa. Ani yoonan gaa kan jedhu sirumaa woomtu kanan argaa har'anii kana waaqayyoon natti agarsiisa kan jedhu yaadumaan. Maanguddoon kun namni kamiyyuu bakka jirutti ogummaa isaatiin hawaasa isaa yoo tajaajile saba isaa tarkaanfachiisa jechuudha kan jedhan kaayyoon koo galmaaf malee dantaa dhuunfaaf miti jechuun haalatti jiran illee ibsu. Ijoollee sin qabu man qabu haadha manaa sin qabu. Qabeenyi koo ijoolleen koo ijoollee uummata kootiiti. Qabeenyi koo qabeenya uummata koo jechuun wayyaa kooti kafana kooti. Qabeenya kooti uummanni koo. Mana keessa ciisu ilaalin talaku. Kana. Ilmoos ta'e bultii hin qabu kan jedhan obbo Tafarraan Oromoon hundi ilmoo kiyyaa jechuun dhaloota har'aaf imaanaan qabaa kan jedhan dubbatan. Ergaanii an dabarsu maqaa adda addaatiin wal qooduu sana balleessaa Oromoodhaan kan jedhu qabadhaati. Bakkuma dandeettii keessanitti waa'ee mirga saba keenya akkanumaan as hin geenye wanti hunduu dhiigni dhangala'eeti lafeen caccabeeti yaalmaan koo tokkummaa uumanni duwwaa inni guddaan ergaan koo wal qooduu of keessaa balleessaa karaa sareen cabsite waraabessi gala jedhu wal qooduun habadu tokkummaa keessan tokkummaa keenya akka cimu taasisu.
Barsiisaa Tafarraan kanneen ogummaa adda addaa keessa jiran namoota umuriin isaanii gurguddaa ta'an isaan barsiisan kanneen 30,000 ta'an qubee barreessuu fi dubbisuu akka danda'an gochuun eebbisiisuu dubbatanii ammallee hojii kana itti fufeen jira jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.